ibsite. Gabaasi kun bahuu hordofee Press Secretary Waajjira Ministeera Muummee Bineelda Afaan Oromootimiif xalayaa komii ibsu barreessaniiru. Ergaa isaaniin wanti waa'ee Ministeera Muummee Abiy Raa'ee beekaa maqaa balleessuu fi yaadameeti jedhaniiru. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya roobii eegaleera. Odeessaalee har'a qabanne keessaa qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii gadhiifamu. Dhuma torbee darbee sagantaa agarsiisa oomishaalee qonnaa Arsiitti qophaa'e irratti marqaan daakuu garbuu haleellaa mana barnootaa Teeksaas keessatti raawwateen daa'imman 19 fi ga'eessonni biroo 2 ajjeefamu. Akkasumas cimdiiwwan Itoophiyaa fi Eritiriyaa wal waraanuuf ba'anii jaalalaan wal boji'an dhiyaatee hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Aadde Zamzam Kadir kan odeessaalee gaggabaaboos qabna. Ana Hamzaa Hussein faana tura. Ameerikaa kibbaa Teeksaasitti dargaggeessi umurii waggaa 18 dhukaasa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti baneen ijoollee 19 fi ga'eessota 2 ajjeese. Dargaggeessi hidhate kun mana barumsaa ijoolleen umurii 7 haga 10tti baratanitti dhukaasa erga booda poolisootaan ajjeefameera. Eliyaas Mulugeetaa dabalsaa isinitti hima. And how many scores of little children who witness what happened, see their friends die, as if they're on a battlefield. Maqaa Waaqayyoon daa'imman meeqatu akkuma dirree waraanaa jiranitti hiriyoonni isaanii midhaan sanaa akkasumas immoo dhadhaa gesanaa barbaree gesanaa waan guddaadha waan salphaa miti meeshaa akkamitti hojjetanii humna danda'amaa waan jedhu namni taatee kana hordofee haasaa White Houseitti taasisaniin kana jedhan. Shakkamaan ganni isaa 18 ta'ee fi amma lubbuun dabre kun shugguxii harkaa akkasumas qawwee AR-15 jedhamuu fi kaartaa rasaasa hedduu baatan qabatee ture jedhan qorattoonni. Dargaggoon kun gara mana barumsaa kana dhufuun gochaa suukanneessaa kana raawwachuu isaatiin dura akka hoosaa qawween rukutee ture jedhameera. Qondaalli poolisii naannichaa Pete Arredondo haleellaan kun kibxata guyyaa keessaa sa'a 5 walakkaatti kan jalqabe hoggaa ta'u namni kun haleellaa hamaa kana kan raawwate kophaasaa akka ture himaniiru jedhan. Bulchaan Teeksaas Greg Abbott dargaggoon maqaansaa Salvador Ramos jedhamu kun gara mana barnootaa seenuu isaatiin dura konkolaataa isaa alatti dhiisee ol seenuun haleellaa hamaa kana raawwate jedhan. Haleellaa kanaan daa'imman lubbuun dabre maqaan kan baraman wayita ta'u isaan keessaa maatiin daa'imman umuriin isaanii ganna 10 ta'e Javier Lopez fi Amery Jogarzaa ijoolleen isaanii kanneen ajjeefaman keessaa ta'uu himaniiru. Angel Garza intalli isaa Ameriin haleellaa kanaan ajjeefamuu fuula Facebook isaa irratti maxxanseera. Mararteen koo ergamoota wajjin achi samii gubbaa jirti. Sekondii tokkollee akka qoosaatti hin fudhatinaa. Maatii keessan hammadhaa akka jaallattan itti himaa jechuun barreesse. Haleellaan qawwee mana barumsaatti raawwatamu Ameerikaa keessatti taatee irra deddeebi'uun mudatudha. Akka ragaa Edwikitti taateen akkasii 26 ta'an bara darbee biyyattiitti galmaaniiru. Ragaa qaama fayyaa biyyattii CDC irraa argameen ammoo bara 2020 keessa haleellaan qawwee sababa ijoo daa'imman Ameerikaa itti du'an isa jalqabaa ta'uun balaa konkolaataa durseera. Maaliif wanti kun akka raawwatu heeyyamna jedhan President Biden. Dhiiga dhangalaasuu kana wajjin jiraachuu maaliif simanna jechuun gaaffii isaanii uummata biyyattiif dhiyeessan. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa mana hidhaatii gadhiifamanii maatii isaaniitti makamuu abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBC'tti himan. Koloneel Gammachuun murtee dhaddacha ijibbaataa federaalaa kaleessa darbe hordofeeti ka gadhiifaman. Akkasumas erga komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qondaaltonni fi miseensonni ABO beekamtii seeraa malee mana hidhaa jiran akka gadhiifaman gaafateeti. Qondaalli kun dhaaba isaanii waliin erga Eertiraa irraa biyyatti deebi'anii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 shororkeessummaan shakkamanii hidhamanii haga yoonaa mana hidhaa turan. Dhimma Koloneel Gammachuu irratti abukaatoo Tuulii Baay'isaa dubbiseera.
Egaa gidduu kana gaafa kalaqosa Itoophiyaatti gaafa 8/9/2014 irraa qabee manni murtii waliigala federaalaatti dhaddachi jibbaataa akkaataa qabiinsa koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti dhimmoota tokko qulqulleeffachuudhaaf yaalii gochaa ture. Poolisni federaalaa, abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin Oromiyaa kanneen akka hidhanii waggaa tokko tursiisanii dhaddachatti dhiyaatanii akka ibsan ajaja kennaa ture. Bu'uuruma kanaan poolisiin federaalaatii fi abbaan alangaa federaalaa dhaddachatti dhiyaatanii nama kana nuti galmee qorannaa irraan qabnu sababiin ittiin hin jiru Oromiyaatti fideen biratti kaa'ee biratti dhiise malee nuti ajaja mana murtiitiin ittiin galmee qorannaa irraan qabnu kanaaf yoo ba'ee mormii qabnu kan jedhan mana murtiitti galmeessisiisanii kanumatti dhaddachi jibbaataa poolisiin Oromiyaa dhiyaatee maaliif nama kan akka hidhee fi akkamitti akka hidhee kaa'ee akka ibsu ajaja dabarsee ture. Ajajni kunis karaa poolisii federaalaatiin akka qaqqabu godhamee isaan qaqqabee mallatteessanii ajaja mana murtii fudhatanii fi osoo hin dhiyaatiin hafanii isa kanarratti hundaa'eetti manni murtii waliigala federaalaa jibbaataa galmee qorachuudhaaf kaleessatti beellamee ture. Kaleessa ganama yoodhaan abbaan alangaa hin dhiyaanne poolisiin federaalaa hin dhiyaanne warruma koloneel Gammachuu ajjabee ture qofatti dhiyaate. Kanaafuu kaleessa sa'aatii ammaa kanarraa qabee koloneel Gammachuun akka mana hidhaatii galchifamu ajaja jabaa dabarsanii turanii har'a ganama gara sa'aatii 5 keessa koloneel Gammachuu Ayyaanaa galchisanii maatii isaaniitti dabalanii. Koloneel Gammachuun dhaddacha irratti akka ibsanitti mana murtiitti ibsanii manni murtiis akka galmeessee bakka adda addaa bakka dhoksaa fi bakka namni keessatti hidhamaa akka turan keessumaa immoo Awaash Malkaasaa keessatti bakka horsiisa lukkuu bakka dooro urbaataa jedhamu tokkotti hidhamanii akka turan kanallee mana murtiitti galmeessanii mana murtii galmeessee jira. Amma isin akka nama ogeessa seeraa tokkotti namoonni siyaasaa kunneen waggaa haga kana hidhamanii wayita gadhiifamanii homaa wanti tokko wanti jedhamu hin jiru yeroo isaan achitti dabarsan dararama isaan badii malee mana hidhaa keessatti dabarsan kanarratti wanti jedhamu hin jiru akkasumaan deemaa jedhanii gadi dhiisu moo maaltu jirame? Namni tokko akkaataa kanaan miidhaan kan irra ga'e yoo ta'e jedha waan sadii gurmaata sadii lafa ka'a. Tokkoffaan itti gaafatamtoonni yookaan waajjirri miidhaa akkanaa namoota irratti geggeesse disipiliiniidhaan akka gaafatamu jedha. Lammaffaan immoo himannaa hariiroo hawaasaa yookaan namni yeroo hidhame kana irratti miidhaa irra ga'e yookaan galii sababa hidhaa kana dhabe yoo qabaate akka miidhaa hariiroo hawaasaa yookaan fixaatiriidhaan himachuu ni danda'a jedha. Manni murtii ammoo galmeedhuma qabatee jiru sana irratti miidhaan nama kana irra ga'uusaa yookaan mirkaneeffatu ta'e beenyaa hamilee hanga qarshii 100 itti murteessuu ni danda'a jedha. Kana bira darbee ammoo namoonni gocha kana raawwatan yookaan namoota kana seeraan hidhatee tursiisan yakkaan akka isaan itti gaafataman labsiin kun lafa kaa'aa jechuudha. Seerri isaan lafa kaa'ee jira garuu hojimaata isaatiin jiru amma rakkoon guddaan nama kana seeraan hidhee kan tursiise poolisii waan ta'eef poolisiin ammoo dhimma kana namoota kana ofumaan qoratee ofumaan himannaa dhiyeessuu kana didaa jira jechuudha. Ministeerri harkaan manni murtii waliigala federaalaallee kana ajajee ture. Nullee kana mana murtiitti barreeffamaan gaafannee turre kana qorachuudhaaf fedhii kan hin qabne ta'uu isaanii argina. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota booying meeshaa itti deddeebisu kaargoo 5777 jedhaman kaampaanicharraa ajajuusaa hime hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Masfiin Xaasoo xiyyaaronni 775 amma xiyyaarota fe'umsaa qabnutti dabalu kunniin opereeshinii keenya guddachaa jiruun akka wal simsiisnuuf nu gargaaraa jedhan. Keniyaan oomishaa fi tajaajiloonni dijitaalaa hundi namoota qaama miidhamtootaaf akka mijatuuf istaandardii biyyaalessaa ifa goote. Jaarroleen tajaajila mootummaa intarneetarraa fayyadamuu hin dandeenyes qajeelfamni kun guddoo isaan fayyada jedhameera. Tuniziyaatti bidiruun namoota 100 feetee yabalaa turte erga dhidhimtee booda eessa buuteen namoota 76 dhabame. Ejensiin godaantotaa UN IOM akka himetti haga ammaa reeffi nama tokko yoo argamu 30 ammoo eegdota galaanaa Tuniziyaan baraaramaniiru. Tuniziyaan biyyoota Afrikaa kaabaa godaantonni gara Awurooppaa godaanuu yaalan akka ce'umsaatti itti fayyadaman keessaa ishee tokkodha. Kooriyaan kaabaa roobii barii baalistikii misaa'ilii 3 dhukaasuu waraanni Kooriyaa kibbaa himee aangawoonni Seoul keessaa akka jedhanitti misaa'ilonni garaagarummaa sa'a tokko gadii keessatti naannoo Pyongyang irraa dhukaafamanii
Kunis erga pirezidaantiin US Joe Biden imala naannichaa xumuranii ba'anii sa'aatiiwwan muraasa boodadha. Oduun keenya kanu. Obbo Maammoo Afataa jedhamu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1967 gara Asmaraatti duulanii bara 1969 keessa booji'aman. Yeroo booda garuu nama dirree waraanaa irratti wal waraanaa turan qabsooftuu Hiwat Tsahaay waliin jaalalaan walitti hidhaman. Obbo Maammoon bu'aa bayii fi seenaa jaalalaa isaanii irratti dhiyeenya kana Antu Bannaat mata duree jedhuun kitaaba barreessaniiru. Waan keessa darbaniif waa'ee kitaaba isaanii irratti akkasumas haala maatii isaanii yeroo ammaa irratti gaaffiif deebii waliin gooneerra. 1967 kan lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Kutaa 9 kan ga'etti barnoota koo gidduutti kutee ministeera tokkoffaa booda gara Finfinneetti dhufe. Finfinnee yeroo ga'e immoo hojiin biraan turre carraan hojii biraa loltummaatiin eegee gaafa dhaqeen qacarame Dabra Biraanittidha kan leenjifamee baatii ja'a tureen nu geessanii booyingiidhaan Asmaraa nu buusanii. Sana booda loltummaatti fufee waggaa lama kan tureen immoo waraana adda addaa irratti egaa hirmaadheera. Ergasii gara magaalaa Karan jedhamu kiiloomeetirii 90 Asmaraarraa kan fagaatu garasitti hin deemee gara waggaa lama kan ture garuu waraana adda addaa. Anis miila koo bitaa kana rukutamee yeroo sana loltoota 165 wajjin booji'amne waggaa 5 turuu booda namoota bilisaa ta'anii. Kanaaf bara 1969 sana akka Amaariffaatti garuu baatii Maggaalitti jedhamu kana keessa kan yeroo sanadha kan hin booji'ame. Erga booji'amtanii booda maaltu ta'e akkamiin jaalallee yookiin hiriyaa keessaniin akkamiin walitti dhuftanii? Bilisummaatti baane immoo EPLF sana bukkeen hiriire ishaan maadha manaa koo taate kan wajjin isheen qabsooftuu EPLFidha. Ishee wajjin kutaa tokko naannoo tokko taane walitti dabalamnee barsiisaadha. Isheen eegduu booji'amtoota warra haaraa Mawuqaa itti kan jedhamu tokko jiru turan isaan eegdii. Ani isaan barsiisaa dhumarratti akkuma disipiliinii dhaaba sana keessa jirutti naamusa dhaaba sana keessa jirutti waggaa lama iddee ijaan wal jaallannee booda akka kaadhimmatamtootaatti nu eeyyamee wal kaadhimmannee hiriyoota taane. Sana booda immoo ammas gara waggaa lama akkas turanii immoo nu eeyyamne. Seenaa dhaabichaa keessatti namni qindiin 36 yeroo duraaf kan wal fuudhe gaafa cidha keenyaati. Tokko kun seena qabeessa godhee gaa'elicha lammata immoo Itoophiyaawiin tokko qabsooftuu Eertiraa miseensa EPLF yeroo duraatiif dirree waraanaa Eertiraa keessatti kan fuudhe waan ta'eef seenaa dhaaba keenyaa keessatti kuni seenaa guddaa ta'ee galmeeffameera jedhanii. Gaafa walitti dhuftan qormaati kun isin hin mudatne lammii Itoophiyaa irraa dhufanii lammii Eritiriyaa fuuchuun dhimmi kun qormaata isinitti hin taane jaalala keessan gidduutti. Kitaaba korra jira baay'ee qormaata ture gaa'ela sanarra hin ga'iin qormaata baay'ee ture. Nu mudateera garuu haati manaa koo kun baay'istee cimtuu kaayoo isheetti amantuu waan taateef jaalala ishee mafiixee itti deemsiftee. Isa booda hoo amma fakkeenyaaf achuma keessa jiraattanii achuma keessa turtammoo boodarra immoo gara boodaa kana Itoophiyaa fi Eertiraan iyyuu walitti kaanii wal waraanaa turanii yeroo sana hoo akkam taatanii? Inni amma bilisa Eertiraatti turre sarara hanga referendamitti achuma turre gara biyya keenyaatti deebinee biyya turre yeroo waraanni namni baadiyyeedhamu qarifa. Tole ulfaadhaame haalli gaa'ila keessanii akkuma yaaddan milkaa'aa ture moo deebi'ee moo ijoollee horattaniittu ijoollee hagam horattanii haala maatii keessanii natti himame waan ammarra jirtan? Jabaannee ijoollee keenya guddifannee galata Waaqayyoo haa ta'u ijoollee 4 godhannee 2 duruma achuma dirree waraanaatti dhalatan Sahal keessatti tokko Asmaraatti dhalatee gara tokkommaa Finfinneetti dhashini amma guddatanii hundumtuu mataa isaanii danda'ataniiru galata Waaqayyoo haa ta'u amma akaakayyoota ta'aniirra haala gaariirra jirra. Kitaabi keessan bal'aadha maalirratti xiyyeeffata kan jedhu waa'ee masaa gabaabsaan itti himame. Kitaabni kun jireenya wanni amma jenne kana yeroo baay'ee waraana cimaa waraana uummata fixatti gaggeeffame. Kanaaf seenaan kun akkasumatti lafatti hafuun qabu. Inni kan keenyaa seenaa guddaadha. Lammiileen kun namoonni wal waraanuuf wal ibsuuf walitti gamaa gamanaa walitti dhukaasantu deebi'ee wal jaallatee immoo sanyii horee nama horee. Kanaaf kun firooma biyyooti kana lamaan gidduu jiru. Uummanni kun dogongoraan ammas lammata walitti guuree wal fixuun qabu. Yaada irraa ka'een barreesse. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabannee xumurree jirra. Dabalataaf gara marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya gortanii argachuu dandeessu.
Sagantaa kana akka qopheesse Eliyaas Mulugeetaati, ogeessi teeknikaa Oskaar Bungaa ture, kan isiniif dhiyeesse an Hamzaa Huseenii. Haga bor walitti deebinutti nagaa Waaqaa keessa bula.